Kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana jireenyaa isin keessa jiraatan keessa yoo jiraate yookiin kifilii isin raftan keessa yoo jiraate appilikeeshinii karaa salphaa ta'een itti ofirraa beekuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti faatu viidiyoo kan laayik share gochuun nafaa turaan hordofa. Aappii kana gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kan turre tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kan irratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rassanii baasar turre tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru turre tokko kilikni gootu. Ammallee haal kan isteessifataa asirra ta'e foon sarchii turre tokko kilikni gootu. Achi booda bakka sarchii kan irratti qubee haa daa kaa barreessitanii achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu achi gootu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan seensaa suuraa kan irratti tokko kilikni gootu. Achi booda bicha gabbuufachuudhaaf sirra olutaa gaddeemtu olutaan adeemsa manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan jetturti daawulood kan tuqxaniiti aappii kana billoo keessatti gadi buufattanii. Ayya daawwattoon kiyya aappii kan buufattanii yeroo galtan aappiin kan haala kanaan kanneen isiniif tarreesse jechuudha kanneen keessaa kan irratti yeroo tokkoof kilik gootaniiti yoo kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana san keessa jiraate yookiin kifilii isin bultan keessa jiraate bilbilli keessan kun diimaa isin agarsiisee sagalee isin dhageessee iyyee lakkoofsa dabala jechuudha. Yommuu hin jiraanne diimallee isin agarsiisu sagalee tokkollee isin dhageessisu lakkoofsa illee hin dabalu jechuudha.